Ustaaz Kaamil Shamsuu galatoomi waa'ee artii xiqqoo akka inni xiqqoo wayii hojjetee deeme gurba arreeffam mana hidhaatii baheen ammoo mana hidhaatiif qaadhimamee jalaa baqadhee magaalaa Dabra Birhaan dhaqe. Dabra Birhaan dhaqee baatii jaha wahiin dhokadhee maaliif jennaan jaruma keessa dhokattaa bara. Jaruma keessa dhokadhee 85 dhokadhee dhaqeen baatii 5 taa'ee qorra isaas jaras dadhabee ammoo gara Finfinneetti gad deebi'ee jennaan namichi tokko mana hidhaa keessa na wajjin ture akka artiin itti humna qabu mashaayika keenyaa himuufan beeku Dr. Jiraan Galatoomaa gaaf tokko waggaa 10 wahii dura walalee barreessaa walaloo Paakistaanii tokko ergaa isaanitti kennanii amma wanaa hin dagan. Ergaa walaloo namicha Paakistaanii ga'ee gumaata isaa biyyattii sana keessatti waan inni hojjete diinqa isaaniitti waamanii gola keessatti ga'ee warra walaloo waan laftuun sirra hin jirtu jedhanii amaanaatti kennanii ammallee harkumaan qabaa ulfaadhaa Galatoomaa Rabbi umrii keessan dheeressuun jedha. Waggaa 17-16 akkanan taanatti fakkaata. Jara keenya waan jedhee barreesse namichi maarraayyaa galtee raftee naan jedhe mana hidhaa keessaan bayyaan jennaan maalii jennaan walaloo tokko barreessee walaleessee wallise ayyaana kobbadee hiree koo jallatee seeraan na dagatee seenaan na lagatee iyyannaan koo kana meenaa dhaggeeffadhaa sa biyyi kun anaa gayyaadha moo haadhaa deebisaan eeggadhaa jedhe manni kan koo kana jedhee hin himadhu banadhee ol galee yaaratti hin baafadhu hireen koo tumamuu saamamuu hidhamuu akkas ta'e na feena simadhaa namuu eessaan galee rafamu lamoon eessaan galee rafa waan artiin nama keessatti hin uumne wanni artiin namatti hin hojjanne wanni artiin moo yeroo tokkicha mataan nama
raxate abba ko dabarte jiru gabrumatu teisona fuakate onni ko samamu hidamu rebamu biya ariyamu nasematanamu mirgal manamumma kananiif tualagaati naaf sabdiyyaa ida jireenya gandaati isiirra jiraata maaliif rakkadha qoradha hubadha isiillee gaafadha